Namoonni ashamteelee galmaa'uun gaafa isinitti ta'e gara dawwalii keessanii seentanii urjii 999 tuquudhaan mallattoo masilaalii kana tuqxanii haalaan barreesse kana tuqxanii irratti ni dawwaltu jechuudha. Sana booda wantoota isiniif dhufan keessaa fuula itti aanuuf kan jedhu mallattoo masilaalii ni tuqxu jechuudha ammas. Sandi ni gootu sana booda ammallee mallattoo masilaalii ni tuqxu ammas. Mallattoo masilaalii tuquudhaan gara fuula itti aanutti dabartu jechuudha. Sana booda ammallee jechuudha gaa isiniif kan dhufu jechuudha gaa fuula itti aanuuf kan jedhu jechuudha gaa mallattoo masilaalii ni tuqxu. Sana booda ammallee jechuudha gaa ammallee gara fuula duraatti jechuudha gaa dabarfatu jechuudha waan achi dheeratee jiruudhaaf ashamteelee argachuudhaaf ammallee gara lakkoofsa akkuma argitanu ashamteeleen kun lakkoofsa 16 irratti argama. Kan isinirraa eegamu lakkoofsa 16 qofa tuquudhaan sana booda gara fuula itti aanutti dabartu jechuudha. Erga haala kanaatiin isin geessee ashamteelee galmaa'uudhaaf kan jedhu kun jechuudha gaa lakkoofsa 1 irratti argama. Galmaa'uudhaaf waan barbaadaniidhaaf sana booda wanti isinirraa eegamu lakkoofsa 1 qofa tuquudha jechuudha. Sana booda akkuma argitanu kan jechuudha kanaan dura galmaa'ee waan jiruudhaaf dhiifama lakkoofsi kun kana dura galmaa'ee jira isin naan jedha jechuudha. Kan keessan illee jechuudha galmooftanii jirtu aanaan haala kanaatiin isiniif dhufa. Yoo galmooftanii jiran immoo haala gaariidhaan galmooftanii jirtu isiniin jedha jechuudha. Namoonni immoo jechuudha waa'ee ashamteelee gaafa isinitti ta'e akkamitti akka galmooftanii fi akkamitti jechuudha qabxii walitti qabatan jechuudha kuufatan jechuudha gara meegaabaayitii yookaan immoo jechuudha gara jechuudha daqiiqaa paakeejii jechuudha dawwaliitii jiraatan isin rakkite viidiyoo dheeraan waan waraabamee jiruudhaaf YouTube chaanalii keenya jechuudha deemtanii sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo sana jechuudha daawwachuu dandeessu jechuudha.